እናንተ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرس نجوما فياكي سن jirra namni tokko daadoo akkasii akkamitti baata warota dhugaa rabbichaanis isiniin jedha daadoon akkasii akkamitti baatamuu danda'a akkuma beekamu kan nam tokko wal fuuchuudha jennaan jalqaba namni sun lamaan waliin haasa'uu qaba yeroo ammaa keessatti immoo akkuma isin beektanu teknooloojiin baay'ee bal'atee jira haddii kana deemanii wajjin haasa'uu dirqama miti akkuma nu teelegiraamii imoo waasaappiidhaan waliin haasofnu jarri immoo maalii waliin haasa'u tiwutar yookaan immoo eksii ammaatii waliin haasa'u yeroo kana keessatti baay'ee walii galanii mucattiinis waan jiru hundasaa eshi jettee namicha kanaan walii galanii jireenya jalqabu yeroo kana keessatti gizee sargiin jara ga'uudha ka'u anin barbaadu jettee tiwutarii ras blookii gooteen isa asabaa qaamee sen nama tokko jaallattanii namicha sana walii galtanii kaatanii gaafa sargiin keessan jala ga'uudha kee namichi sun hin barbaadu jedhee gizee imoorraa yookiin teelegiraamiirraa yookiin waasaappiirraa blookii sin godhu isinii wajjin haasaa jiraam sila imoodhaan garuu sin blookii sin godhu namichi kun aaree gubatee dhiiseenii maal godhaa nama biraas barbaadachuu dhiisee hojii hojjechuu jalqaba hojii hojjetee addunyaa keenyarraa abbaa qabeenyaadhaan tokkoffaa ta'e yeroo kana keessatti aarii siinatti fakkaataa deemee tiwutarii dhuma sana kaampaanii sana deeme biti orota mimee yaada kaa'esan amma aartanii warri keessan amma teelegiraamii yookaan iimoorraa blookii gizee sin gootu iimoo sana deemtanii yeroo bittan yookiin teelegiraamii sana deemtanii yeroo bittan achumaan maal godhaa mucattiin kun akkasiin tiwutarii yookaan eksiin fayyadamne godha achirraa blookii si godha asabaa kaa mucaan sun deebitee lamuu iimoo sana yookiin tiwutarii sana fayyadamuu hin dandeessu annaa maal isiniin jechuufanii nama kana bakka inni jirutti ilaaltanii tuffachuun barbaadina yeroo tokko waan isin amanuu hin dandeenye sana gochuu hin danda'a soo jaroonni nama tuffattanu jechuudha jaroonni nama tuffattanu maqaa sanatti maatii akkas lamuu yuutuubii kanan fayyadamne sin gochuu nan danda'an yuutuubii bittiitii akkas innaan hin jenne qofa isin kanan dadhabdanu isin silaa maalan ta'e jetta maayinni garuu ati immoo baay'ee bareedaa jirtu dhugaa rabbichaa maayinni jechuun maayinni mister isaa maayinni iccitii isaa nutti himime addii kana bareeduuni mimee bicuu si bareedina keerraa dhugaa rabbichaa ፖለቲካዋን ኬኛ ሙስሊሞኒ ኦሮሞ ኬሳ በኡቀቡ ጀዳሜ ሐሳማ ጅራ እስልምና የአረብ ነው ኦሮሞ ሁሉ ከእስልምና መውጣት አለ ኦሮሞ ሁሉ ሙሉ ማወቅ ፈታ ወንዝ ወርዶ ማምለክ አለበት የነብዩ መሐመድን ስም አላህን መጥራት የለበትም ኦሮሞ አንድም ኦሮሞ እስላም መሆን የለበትም አንድም ኦሮሞ ፕሮቴስታንትና ሌላ ከውጭ የመጣ እምነት መከተል የለበትም ያንኑ የራሱ ወንዝ ዶራ ይድ ቢሾፍቱ ዳቄ እሺ አመ ጀረ ከነቲ አንጎ ከና ጅራ ካኑ አማ ኢቱማ ፕሬዝዳንቲን ኬኛ አመራ ቦን ጀረ ከነታ አንጎ ከኒና ወሩታ ጀረ ከነቱ ይ አንጎ ፍረቴ ጀረ ከነቱ ነው ወጋነ ጀና ነው ሙፊፉ መታን ቀበን ዋና ሳኑ ቢከን ፉዳፊ ሄሩማ ወጋ ጀልቀባ ዲሪኑ ዱበታ ዱበርቲኒ ዳጌፈት ወጋ ለማፋቲ ዱበርቲኒ ዱበት ዲሪኒ ዳጌፈት ወጋ ሰደፋ isaan lachooni dubbatu waliin dhageeffatan ollaatu isaan dhageeffatu bakka akkastaan amaraannaa keessa galaniiru jechuudha amma anaa fi warri koo takkaa waliin hinaasofnu dhugaa rabbicha ijoollee meeqa akka qabnu iyyuu hin beeku ani orota kana maal jettu sen yeroo kana dhageessanu maaltu sanitti dhaga'ame kuni soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Orota yeroo kana keessatti immoo bakka garaa garaatti ijoolleen eebbifamaa jiru. Mucattiin kun immoo gaafa eebbasii maal akka kennameef qofanaa dhaggeeffadha. Shamarreen kun guyyaa eebba ishee konkolaataa miliyoona 60 baasuu badhaafamte. Maqaan ishee Daraartuu Takluu kan jedhamtuu fi tibbana kolleejjii dhuunfaa irraa muummee fayyaa faarmaasiin eebbifamte. Guyyaa eebba ishee kanas maatiin ishee konkolaataa moodelli isaa Reenjar Rooverii jedhamu kan miliyoona 60 baasuu badhaasan. Dabalataanis obboleessi ishee qarshii miliyoona 2 ishee badhaase. Isin guyyaa eebba keessanii kennaa maaltu isiniif laatame laata? yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Ani gaafa eebbifamu taaksiidhaan hin galee gara manaatti. Abbaan kiyya immoo akkaataa itti miliyoona 60 argattu jedhee kitaaba wayinaa biti. Kitaaba sanarraan iyyee akkaataan itti miliyoona 60 argadhuun iyyee irraa qo'ataa jira amma. Qo'aati miliyoona 60 yoo qabaatte maaliif baratta qo'aati? dhugaa rabbichaan isiniin jedha miliyoona 60tu qabdanu jarre barattanu jechuun maal maayinni rakkinni keessa maayinni maaliif barsiisaan manatti dhufee isin barsiisne barsiisa jechuun manatti dhufee isin barsiisuu qaba dhugaa rabbicha akka kanaatti immoo eebbifamanii gara hojiitti galanu akkam ta'u meeme initiatiivota qoy amma ni dubbisuutaan bijuu si boqadhe nufa initiatiivota
ኢኒሼ ምን አይነት Jere sare keenya. Jarri initiatiivota amma laayikii gootaniitu sun jarri initiatiivota laayikii godhameera amma. Kan isaa qofa seetu miti gudiin keessanis jira gudiin ijoollee durbaas jira. Qalleeyyii. Kan holding group ayyaana qillee sababa godhachuudhaan namoota harka qayyeelli. Qalleeyyii. Keenya rabbum. Qalleeyyii. African Holding Group ayyaana qillee sababeeffachuudhaan namoota harka qayyeelliif Mucaan ammallee dubbisni arrafeen dhufe mana mimii kaargeera noorota mana mimii kaargeera harka qalleeyyii jechuun addi gala siroomisiisee mucaan African Holding Group ayyaana qillee sababeeffachuudhaan namoota harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa taasisee jira. Wiituu deeggarsichi nutti hafee jiraata. Dhugaata akka kana ta'urraa deeggarsichitu nutti hafee jiraata. African Holding Group namoota harka qalleeyyiidhaaf akkas godheera jettee haasa'uun amma maaltu sitti jabaate? Mo'ata harka qalleeyyii keessaan baaneedha amma. Ituma nama harka qalleeyyii irraan dhalanne harka qalleeyyii danuu biratti guddatti. Maa inniidha amma rakkinni kee tuffiidhama kun maa inni? Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad kaleessa lafa bariisaadha warraa isaanii waliin kutaa ciisichaa isaanii seenan hanga yoonaa achi keessaa hin baane jedhame. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo jalqabaatiif rifeensa isaanii sirreeffachuuf mana rifeensaatti argamu. Hayyoon siyaasaa fi xiinxalaan siyaasaa Maandeeltichi Oromoo obbo Jawaar Muhammad uffanni isaanii xurate jennaan uffata isaanii qulqulleeffachuuf laga bu'anii laga jiru. Jireenya isaa guutuu lubbuu isaa qaalee saba Oromoodhaaf kan laatee bosonatti galee jedhee obbo Jaalmarroo Dirribaa surreen isaanii duubarraan cittee jennaan surree isaanii hodhachuuf bosona keessaa gara manaatti galanii manatti argamu. Dargaggeessi umurii 27 irratti argamu Abdii Geetaachoo Abbabee Caaleen gaafa Agustii 16 tapha geema beellamaa waan qabuuf ilmaan Oromoo akka irraa namne miidiyaan keenya dhugaasii wayya bakka mimi mana tsaditti kana kenniif mimi jara sanaaf. Balaan guddaan tokko immoo bu'eera. Muuziqaan haraama miti jedhaa jiru. Waan aartiirraa dubbatu jirraan ta'eef jecha gabaabumatti rabbiin Quraana keessatti aartiin haraam hin jenne, muuziqaan haraam hin jenne, hadiisa keessaas hin jiru. Ammoo kijibni haraam jira rabbiin. Yeroo aartii dalagan aartistoonni walumaa galattu kijiba irraa of eeganii akka Ibroo Ibsaa amma biyya faarsisan rakkoo tokko illee qabu. Akka Reebiraa Sanfaa akka Qamarii Yusuufaa rakkoo takka illee qabu. Kijibumaatu haraama. Kijiba xiqqoo keessaa maddi jecha biyya keessan identitii keessan addunyaa mul'isuun ni danda'ama. Kanumaan jechuu barbaada. Jabaadhaa abdii muratinaa artistoonni beena Oromoo keessaafu yeroo hedduu irra guddaan isaa yeroo dheeraadhaaf hammata hedduuf rakkoo keessa taa'ee uummata isaatiif sagalee ta'ee afaan isaa akkasuma banziila qabsoofaa ta'ee akkasitti namallee kakaasee bilisummaa hanga qabsaa'onni hundi alaa galu bilisoomnee miidiyaanii hanga isaa wal gaafatanitti warri oofee siin ga'ee warra artistoota kana qooda keessaa qabanii garuu keessatti gaawwanni fayyadaman hedduudha hin argamtu. Saniifuu gaamee rabbi haa tolchu. Isin jabaadha. Wanni ganaadha addunyaani. Jabaadhaan isin hin jira. Warri jiraatee isaa jiraatu kan jiraatinis fuula dura abdii rabbi irraa qaba. Hundaafuu abdiin murinaa jabaadhaan isin hin jaagalatu. Mucaan kun maal jedhee gorsaa jira? Muuziqaan haraama miti. Quraana keessatti haraama jedhee hin buune. Muuziqaa baasuu hin dandeessu. Muuziqaa akka barbaadan baasuu hin dandeessu jedhee gorsaa jira. Reef sarara diimaa rajjataa jira dhugaa rabbicha. Reef sarara diimaa rajjataa jira. Waan hin beekne keessa gallee borcoo hadhiisnu. Kun waa'ee poolitikaa miti. Kun ajandaa biyya keessaa miti kun.
kun waa'ee amantiiti. Akkamitti nam tokko beekumsa amantiituun qabaatiin nama tokko muuziqaan haraama miti jedhee quraana keessaa deemee baasee haasa'uudhaaf yaalii godha. Awwaalii kana rabbi sodaadhaan tuqina aadaa abbaa hin qabu maatii isaa irraa deemanii jiranii inni yatiimaa garuu aadee miidha keessa galchatti immoo jallatti hin bittanii ijoollee yatiimaa hin jallatti hin bittanii hin jettan jechuudha inni wallaalta ilmoo manaa qabdatan hin jettan. Yatiimni hin jallatti. Isaa dhiisi mee walne jala naasanii immoo yatiimaa jallatti dhugaadha wallaahi kana baay'ee jallatti maaliif dhibataa ana babbaanii gosa baabiree jira yaa'ate gosaan jiru itti maan jiru gosa reetaa daawwaa'ee maan jiru kanatti jallattee dhalli waan ta'eef irra marba. Nama umriin isaa waggaa 50 oliitiin iyyi abbaan qabu yatiima jedhaa jira mucaan. Namni guddiyoo mi'as gurbaa yatiima jedhamu jalqabame. Ati koo umriin kee maatiirraa ba'uu geenyaan ati yatiimummaan qabdu. Waan amanuudhaaf nama rakkisu dhagaa jirra. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Intala asirratti tana miidiyaa irratti nambar 1dha namni hin beekne hin jiru. Reefuun tana magaalaa Kaayiroo keessatti makiinaan garaan galtee duutee rabbiin imaanaa fi sabrii Oromoo kutaa 11 rabbii haa kennu. Inshaallah isiifillee rabbiin janna firdoos haa kennu enna. Waan biraa waan goonuuf hin qabnu du'aamaan bira dhaabbannaa addunyaa irratti waan takka waan dalagattee qabdu hin qabdu ilmoo hin qabdu numaatu ilmoosiiti du'aa'ee goonaaf inshaallah. Wanti isin irratti duuteef rabbiiti jalane subhaana wa ta'ala wanni isin jettee reefuun tana boossii goote sirbicha amma reefu arusiidhaaf bee tokko torbaan kana keessa kottaa kutaa 10 Oromoon nu wajji shubbishaatte musliimaa fi kiristaana hin jenne Oromoon kutaa 10 walitti qabdee amta jechuu ishiin tun sanirra rabbiin subhaana wa ta'ala itti jalane makiinaa san adagaa makiinaa godhe sinii galtee Oromoo du'aa'ee godhaaf. Jechuun akkamitti namni tokko dhugaa fakkeessee akka kanaan haasa'uu danda'a Oromoo. Akkamumatti namaaf ta'a qo'ee laayikii fi sabskraayibii barbaachuuf jecha akka kanaatti soba haasa'u. Akkamitti nama jiru ajjeef taate. Maaf yookiin immoo ofii keetii deemtee ajjeestu. Isaayyuu maqaa rabbii kaasaa. Waa'ee maqaa rabbii haasa'a. Akkamitti du'eera jetta. Rabbi siidhaaf fadhiisu wallahi akkas jettee akkamitti haasofta. Mucattiin kun immoo meemi maalluun jedhaa jirti. እኛ ሻዕቢያ ደግሞ ከፈለግን አሁን ፋኖ ወደ ስልጣን እናመጣዋለን። ፋኖ ወደ ስልጣን አምጥተን ፋኖን አማራ ወደ ስልጣን አምጥተን ትግሬ ደግሞ እዛ ትግራይ ሀገር እናደርጋታለን። ኦሮሞ ቦታ አለ መሬት እንጂ ኦሮሞ አታስፈልገንም ለኛ። ዋንስ እንጀቱ ደገሰኒ ኦሮሞ ለፈሳ ማለ ኡመተ ሳን በርባኑ ጀራ ጅር እቹን ኡመተ ሳ ጊዜ ዲሮተ ሳገርቱ ሆላ ወይ ስትፈካታ ሞ ማይን ሚ ኡመኒ ሚል ንጃታምኒ ኩን ማል ስትፈካታ ሚሚ ሆሪ ወይ ስትፈካታ እንቲቱን ሚል ንጃታምኒ ኩን ጅሩ እንቲ ሩፍቲ ለፈሳ ፍረቱ እቹ አቴኙን ኒዳሜ ሚያታማ ሻቢያ ዳካቴ እንቲ ከናሶፍቱ አቴኙን ሚሚ አስኮቱት ያከናታሰይ ዱጋራ ብቻ ኦፊኬቲፉ ፕሬዝዳንት ኬዮ ፍራ ካሱ እንደንደሱ sadufte saasi yaasau ke disiti akka shakka tabta abba jirtuun jecha hacaaluun deessaati egaa wanti kun kan uumamaan kan dhufe waan ta'eef waaqayyo nama dandeessisuuf namaaf kennu waan ta'eef isinis nu jajjabaadhaan nutis akkuma hacaaluun deessaa karaa hacaaluun deessaarra deemna waan ta'eef faawundeeshinii hacaaluun deessaarraa waan muraasa qabannee isin bira dhufneerra isiniif jirra jechuu fi hacaaluun isinnaa jiru jira jedhamitiire nutis isiniif jirra jirnee har'a meeshaan faawundeeshiniin hacaaluu fidee dhufe birdiliksii fi firaashiidha. Hunda keessaniin waliin ga'uu dhiisuu dandeenya ta'a amma humna keenyaaf illee dhufneerra isuma akka namoota dadhaboo namoonni ijoollee qaban yoo jiraatan isaaniif dursa akka laattan abdii irraa qaba. Galatoomaa jiraadhaa sinin jaaladha jechuudha. Faawundeeshiniin hacaaluu waan guddaa hojjetaa jira bakka waan isarraa malu hojjetaa jira. Yeroo lammiin keenya akkanaatti balaawwan gurguddaa keessa galanii ana isiniif jira jedhanii rakkina jaraa sana fala barbaaduun yookiin gargaarsa wayii gochuun kun waan guddaadha. Singootan agarreerra. Ana boleessan kinan du'aara. Aggaarotti waan singootan agarreerra. Daanqoon eegaa jira. Jechuun amma maayinidha amma jaran fuuneef ergaa akkamii dabarsaa jirta obboo keenya. Maayin rakkinni kee maayini jaran fuunee hojjeta. Amma qoyitu kaameeraan hin jiraanne nun gattaa mucaa kan. Inuma haasofnu mee nun gattaa qobaatti dudubbattee nun gattaa. Amma eenyuun gunjaasisuudhaa fi eenyuun waan biraa keessa galchuudhaaf. Nin fuunu. Oduu simbirtuu barsiisaa amantaaf hayyuu jabaa qabsaa sabaa kataan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa barsiisaa amantaa Islaamaa jabaa fi qabsaa sabaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa yuunivarsiitii Minisootaa irraa guyyaa har'aa dooktora kabajaas fudhatan. Yuunivarsiitiin Islaamaa Minisootaatti damee Itoophiyaa guyyaa har'aa dooktoratii kabajaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa tiiga kennee booda ustaazota garaagaraa fi hayyootaaf beektonni garaagaraa
baga gammaddan ergaa jiru. Ustaaza keenya Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kan kana oliitu sinirraa mala kan kana olii sinirraa eegnes maaliif usa kanaan immoo congratulation jenneerra maqaa oraatiin. Garuu biyya Jawaarfaatti iskoortii jechuun eegumsa poolisii jechuudha. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha. Mbeektu miti? As akkasii miti? Edaa biyya Jawaarfaa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubate namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Hingalleef ummataaf. Madagaartu garuu osooma jedhameeyyuu isin hingallee gaafas gaafa dubbadhu paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera. Biyya lammaffaa jechuu kiyya. Isin galee iskoortii jechuun makiinaa goommaas yeroo inni kan dho'u tirfii jechuudha. Haasaan saanaaf baay'ee galeera. Hangabaabseenis sanitti hima yoo isiniin namoonni biyya iskoortii qabdan jechuun nama fakkeenyaaf baajaajii qabdu haa jennu. Baajaajii kana keessatti baajaajiin gommaa meeqa qabdi? Baajaajiin gommaa 3 qabdi miti. Gommaa 3 kanaan oofaa deemtu. Garuu moo baajaajiin kun gommaa tokko moo duddubbaa qabdi jechuun obbara kaatee qaba yookiin duddubbaa kaatee qaba. Gommaa 3 sana keessaa gommaan tokko yoo fanaddee karaa walakkaa irratti gatii danda'ame achitti laxxafamne jennaan si lafa kaatee sana deemeetti galcheeyyii foratee deemaa jechuudha. Kun maal jedhama? Iskoortii jedhama bakka. Gommaa tirfii lafaa qabaachuu jechuun iskoortii jedhame waama. Garuu moo har'a guyyaa dhaloota ዶክተር አብይ ዛሬ ነሐሴ 9 የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልደት ነው። ስንት ዓመት የሞላቸው ይመስላችኋል? ግምታችሁን አስቀምጡ። እስከዛው ስለ እርሳቸው አንዳንድ ነገሮችን ልበላችሁ። ሙሉ ስም አብይ አህመድ አሊ፣ የልጅነት ስም አብዮት፣ የተወለዱበት ቦታ በሻሻ፣ የተወለዱበት ቀን ነሐሴ 9 1968 ዓ.ም ወይንም ኦገስት 15 1976 ባለትዳር ከወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ጋር የልጆች ብዛት 4 ልጆች 3 ሴት ልጆችና 1 ወንድ ልጅ አላቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንት ዓመት በገጉያ ሐራኑፍ ጌሰኒ በገኑፍ ለለተን ጀኔራ መቃ ኦራቲ ሃዩኒፍ ሰኢዶኒሞ ማሊፍ ገርገር ባን ራኪኒ ጀራላ ማንጊዱ ጅሩ ማይን ራኪኒሞ ኤኙም በረጅር ከወሊላ ሉታ ገሩ ሐራ ኢምኪያ ጉዳን ማሊዳ አናፊ ሰኢዶን ወሊክኔጅ ኒካኬኛ ኩኔ ጅራ አደባስኔ ጅራ አናፊ ሰኢዶን አደባኔ ጅራ ሰኢዶንስ ጅሩ ብራጅራቻን ጅራ አንስ ጅሩ ብራጅራቻን ኤርጋ ወሊክኔ ገረ ጀለማ ገረ ኤርጋ ወሊክኔ ገረ ቶርቤ ሰጂጄ ማጅር ኤርጋ ሰኢዶን አነናይኬ ኤርጋኔ ሰኢዶ ሂኬ ገረ ቶርቤ ሰጂ ለማ አይ ቲንክ አከስ ዴማጅር የሮ ሰኢዳና ነሂ ኩሰን nama nacina jiru torbe by the way nama san torbe lama qofa nan qarta said yaman gaafa deemu ayu nan jedha wayye ቤት ምንድነው የቸገረሽ ነገር አለ አይዞሽ ኢቭን ጃርሳ ከቲ ታመን እረከቲን በቃ ጃርሲ ከኒ ጥፋ አትገሩ ዲፕሬሽን ከሰንሰኒ ያደን ታን እንታኒ ሰሙ ከቲ ትፍዴ እንጭንቀም ልቡትያ አኒ ሲፈንጅራ በቃ ዋተተ እንጭንቀም ዋን በርባዴ ነጋፈት ወጪ በርባዴ ነጋፈት አከ በርባዴ ተውደን ብቻ መነክራው በርባዴ ሲፈን ከፈላ ከንጀጃ ገረኩማ ጃተማታ ከንጀጃና ከፈሌ አስፔዛ ባጃጂጣን ናየርጋ ጀጃና አስፔዛ ቢታ ናየርጋ ጀጃን አስፔዛ ቢታ ናየርጋ ጀጃን አርከቲና ኪና ማሊ ሳይድ ሆጂን በነዳ ሳይድ ሆጂን በነዳ ሆጂና በኒ ሆንጆ ሲንበኑን አንጀት ሆጂን ቀብ erga sayido din walikimu mana kiratan na kafalle fango dijal qabu namasan erga sayid demeyu baay'ee na qarqare ture mal yero baay'ee deme nan bu'a bakka wanna tanatu deemu nan bu'a akka obbolesa kiyata akka baabiyatti bite baay'ee yasene baay'ee na qarqare akkati haasaa jirtutti waan sayidoon badii guddaa sirratti hojjete fakkaata garuu moo rakkina keessan baruudhaafis dirqama sayidoon haasa'uu qaba sayidoon maa inni rakkinni jiru amantii kiyyarraa garan garuu amantii kiyya deebi'ee an amantii kiyyaa hin jijjiirre duraan wayyatte jechuudha ijaabonni godhadhuuf si magammachiisuuf malee an amantii kiyyarraa socho'u kun jechuun maal jechuudha mashawwadaan akijiba wajjin jiraataa jiraachuudha kanaafu isillee immoo akkas takka lama waliin jenneet lola ajaa'ibaa irra jiraachuudha
waa hundaafuu koottuti yoo na bira teette qofa na hordofuu dandeetta. Na gaafachuu mirga qabda atuu na bira hin jirtuuti. Jaarsa kiyya maal rakkinni gidduu lamaan keessanii jiru furuudhaaf baay'ee bakka waan cimu miti bakka jaalalli keessa yoo jiraate rakkina keessan lamaanii furuun baay'ee salphaa ta'a garuu isin lamaan immoo walitti deebitanii maatii keessan fufsiisuu qabdu jennaan sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinu amma waan akkasiin wajjin turte jennaan as jedhime mi'al tokko.